Warri boolee deemtanii nama simatan please. Abbaa Durbumaan jaalala ta'uu danda'u. Oromoo mucaa saamitii Oromoyyuu warra samiidhayyuu dhiifama godhee fi wayita kana siin jedhu ani isiidha. Ibsa matrayyasii irra qabaniiti miti ka dubbate. Ingilifaani ani baganee eebbifamee jedhame. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoowwan nama bashannansiisan, nama kolfisiisan akkasumas viidiyoowwan barnoota irraa argannus ni jira. Viidiyoon torban kana sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti haasaa guddaa ta'e namoota hedduu haasofsiisaa jirus ni jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin viidiyoo kana yeroo jalqabaaf bantan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa gara viidiyootitti. Warri boolee deemtanii nama simatan please. Isin biyya teettanii daabboo fi aanan dhugaa daa'imman biyya namaatti rooznii fi kushiinaan madaam dhukkee irraa baaste itti fiiddanii akkanatti najjeesina. Meelaala waan isin goote. Lafaa ka'uu dadhabdee bannaa. Yooma nama yaaddanillee suuta jedhaa nama simadhaa malee warri biyyaa maali? Gaafa namni galu akkana nama buutanii. Suuta jedhanii simachuu wayya. Maal ajjeeste Afrikaanota wayiiti. Rannoo biyya kam akka taate. Teennallee akkanuma nama gootiin maal gaafa biyya gala. Suuta nama simadhaa bakka isin qaraa duute dalagaan madaami ajjeeste akkana itti bu'anii. Hayi. Maal jechuudha? Dubaay galu ooltu. Warra Dubaay kana akkana fufurdata. Warra Dubaay kun nyaatu irraa fubeeta. Tiktakiin kun tamacha'eefee jira akka malee. Jaratuun fufurdanne warra biraa xiqqoo mana faqaba. Suuta jennee yoo simanne rakkoo maal qaba? Akkanatti namoonni nama simatan sirrii miti. Namni kun waan biraa keessa seenuu danda'a, dhukkuba qabaachuu danda'a. Guutumaan guututti nama kana dhabuu dandeenya waan ta'eef suuta jennee simachuu qabna. Viidiyoon kun barnoota guddaa ta'a jedhee yaada namoota biraatii fi yookiin namoota akkanatti nama simataniif kanaafuu of eeggannoo guddaa godhuun barbaachisaadha. Kunis barsiisudha. Iskiriptoo kana jalaa haatee kan gooteedha sayyuu. Skriptoo keessa jala fuudhee? Hin fuudhee skriptoo koo fuudhee kan gootiin kennuudha. Skriptoo koo beekan immoo. Akkamitti beekta skriptoo keetti? Akkamitti beekta? Skriptoo koo wallaalaan. Skriptoo koo bituun koo arra 6 skriptoo bituun. Mana barumsaa argan jalqabee 6 guutuun fayyadamaa jira. Xis godhee jechuudha. Xiqqoo ishee irraan hir'isneen guutuu isaan eeggadhee fayyadamaa jira. Garuu anaa guutuu isaa eeggadhee fayyadamaa jiru har'a na jala haatee kan gooti har'aan bite haaraan biteedha. An 6 duran bite skriptoo kana. Hattuu fayyaan kun. Ji'a 8 guutuu wamaa hin barreessine wamaa hin baranne jechuudha. Barataan kun ofuma isaatii of eebsee jira. Haa xumurrume. Hin fuune taate barsiistuu taaleen keessa buusan. Hin fuune kan kooti. Kan keetti skriptoo. Eeyyee kan kooti. Hin fuune dhaa skriptoo koo loluu dandeessu. Calisi meet skriptoo ji'a 8 guutuu homaa baranne jechuudha mee kana jechuun. Baradheera. Akka homaa hin baranne ofiin saarta. Ani sin beeka garuu caalatti immoo akkanan isin jenne natti maali. Eessa baate ji'a kana guutuu skriptoon guutuu an ta'u. Eeggadheen fayyadame manaa eeggadheen fayyadame. Kuni guutuudhaa kuni guutuudhaa skriptoon kun guutuudhaa. Guutuudha gartanii waa tokko irra nila. Kan gooti kun skriptoon kun. Isa immoo kaaseessii kenna. Deemasi sumatu hattuudha otoo baratiin ji'a kana hunda kan ta'aa turu. Dhaqqati gara kalaasii. Skriptoo dhaqqati ji'a 8 guutuu eeggadheen. Deemasi hattuunsi ji'a 8 guutuu otoo waa tokko barreessin ta'aa turte. Sanumuu waa tokko gadi irraan qannatti. Argisaa achi skriptoon argisaan qabdanii guutuu. Dhaqqannaan nufessii kenna wayitii kooti irratti. Barattee maal? Sanumuu skriptoo guutuun qabeedha. Ji'a kana guutuu eessa ba'een jedheen. Ji'a 8 guutuu wamaa hin baranne ofuma isaatii of salphisee jira. Tapha baay'ee namatti tolu, nama bashannansiisa. Chikiin kee osoo si waliin jirtu yoo abbaan ishee sitti dhufu jedha. Samsay! Abbaagee. Gara bakka dattaa sooti. Akkama ijoollee. Akkam jirtu? Jirtu? Nagaadhaati. Akkama abbe. Jira nagaadhaa? Nagaadhaati. Jirtu? Jira sangaa tokko na jalaa dhukkuba. Fixeensa ganamaa nyaate ta'een beeku sangaan na jalaa bokokinaani. Eeshi. Iseedhaan tasfaayitaa naana soofedha. Sangaan maal nyaate bokoka? Maalan beekan fixeensa siddisa nyaate ta'ee wallaale inuma na jalaa bokokee sangaa tokkotu iyyuu iseen ati kanee waabbe. Ani kan abbaa gurmeessaati. Nan beektanii? Abbaa gurmeessaati. Isaadha. Inni kunoo
Inni kun mucaa mariyaa keenyaadha. Akka obbolaan sibaana dhukkubaa jiraan baachaa jira. Toomaasiidhaan. Toomaasiidhaan beektu? Dhaan beekam Toomaasii. Toomaasiidhaan. Namatti tola baay'ee nama bashannansiisa. Ijoolleen kunniin dhugamaanuu baay'ee hojjechuu danda'u ni dandeettu. Yeroo baay'ee tapha gabaabaa hedduu nama kolfisiisu nama bashannansiisu hojjetu. Viidiyoon itti aanus tapha gabaabaa namatti tolu. Emma, lagada kunjering. Maal bishaan dhugootiiraan dhiisin naqe. Aha, maal isaan booda kee qoraan caruure qoraan. Maal kunoo qoraan fallaxee nu feemiti. Eeyyee qoraanis jira dhiis taa'eet. Maal hojjedhure maal hojii malee hin taa'ore. Minaan ni daakamu wayimmoo jira kaatoo baabura raquummoon jaallattu. Maal? Anoonan jaalladha rakkoon qabu. Dhiisi minaanichoo baay'eedha sitti ulfaatan dandeessu. Rakkoon qabu dhaqiin siifin waan tokko rakkoon qabu. Ishee jedhiga. Nan danda'a rakkoon qabu. Darra kaatu. Nan daaksisa. Suuta jedhiga. Dhaqeen daaksiseen dhufa ga'a. Akka ittiin baatuun karaa ittiin baatuun dhabdee jirti. Yoo warafaa qabaates amma galgalaatti tochoon. Deema. Eessatti usin immoo. Sigeetti nakaa maal qobaasii erginaari. Maal rakkoon qabu nu daaksiseen dhufa. Rakkoon qabu nu noo miilluma eeggachuuf dhufna. Dhaqa. Deemati. Karaa ittiin baatuun karaa ittiin baatee isaan wal argituun karaa hedduu mala hedduu dhahaa turtee jirti. Karaa hundaanuu milkaa'uu fi hin dandeenye maatiin tokko tokko ijoollee isaanii jechuudha. Akkanatti eeguu irratti baranii jiru. Viidiyoon itti aanu viidiyoo torbaan kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti haasaa guddaa ta'e namoota hedduu rifachiise. Durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u. Akkamti yoo naan jettee inni bara durii hafee baay'isee. Bara kana namni si jaalate durbummaa qabdaatiin jedhee si gaafatu jira si jammar. Namoonni qabdaalee si gaafatu iyyuu hin jiru si jammar yookiin immoo mucaa kana fuudhuudhaaf yookiin jaallachuu durbummaa dirqama qabaachuu qabdi jedhee dhiirri yaadu bara kana hin jiru. Maaliif barri bakka waan hundumaati ilaalcha keessa asaasa yaada keessa ilaalcha keessa bara wajjin mansanuu danda'uu qabda beektaa. Waan akkanaa kana dubbachuun sirrii miti. Safuu hawaasaa eeguun dirqama hawaasa keessatti dhalatanii keessatti guddatan kabajuun dirqama jechuudha. Waan akkanaa kana dubbachuun sirrii miti. Qabatee isinis waa'ee kanarratti wanti an dubbadhe kun karaan an ittiin ibse kun sirrii miti jechuudhaan waa'ee kanarratti dhiifama gaafattee jirti jechuudha. Hawaasa haa ilaallume. Ashama akkam jirtu Oromoon biyya keessaa qalaa nagaan koo bakka jirtan maratti sinara qabu jecha. Viidiyoon kun kan dhiifama waan ta'eef koppii linkii duwit riipost gochuun na deeggara. Maqaan koo Seenaa Geetaachoon jedhama. Akkuma beekamu dhiyeenya kana intarviyu karaa kush poodkaastii ture irratti namooti viidiyoo koo kutanii tiiktook irratti gadhiisuu yaadaa fi qeeqa garaagaraadha kan isaan jiranii. So dhaloonni karaa negeetiivii akka isaan hin hubanne akka isaan hin dogoggorree fi daandii ittiin ibsee immoo sirrii waan hin taaneef dhiifama gaafachuudha kan hin dhufe. Ani kan hin jechuu barbaade yoo duraate gaariidha waan deeggaramuu fi waan namatti tolu gara fuulduraattis jajjabeeffamudha. Yoon durutee garuu sana malee jireenyi jira jaalalli jira jechuu barbaadeni. Kanaafi Oromoon mucaa saamitii Oromayyuu warra samiidhayyuu dhiifama godhee fi jaalalaa fi kabajaan haammatee jiraata. Kanaaf balleesseera daandii ittiin ibsee bifa safuu cabsuu fi bifa namatti hin tolle waan ibsee fi dhiifama guddaanaaf godhaana of kottaa jechuun barbaada. Gara fuulduraatti immoo waan namatti toluu fi nama barsiisuu qabadheen dhiyaadha. Akkasumallee maatii koo wanta isin gaddisiisee fi iddoon taanetti maqaa keessa waan hin waamsiseef dhiifama guddaanaaf godhaasin jechuun barbaada. Galatooma. Thank you. Wanti an haasa'e kun sirrii miti jettee akkanatti dhiifama naa godhaa jettee hawaasa gadi baatee dhiifama gaafattee jirti. Sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti yeroo dhiyoo as namoonni tokko tokko gadi baanii uummata kana safuu uummataa cabsanii uummata arrabsanii waan barbaadan godhanii sooshaal miidiyaa kana irratti erga waan yaadan sanii galmaan gahanii booda gadi baanii dhiifama gaafachuun dhiifama naa godhaa jechuun aadaa ta'aa dhufee jira. Wanti akkanaa kun sirrii miti. Durumaan sirriitti itti yaadnee dubbachuu qabna. Rumah kiyom dhabde. Kunimmaa yakka. Kunimmaa yakka. Kamudaa yom dhabde. Yakka inni mamu. Gaaffii miidiyaa irratti dhiyaachuun qabneera. Maabbaa manaa akka hojii gargar na baasame. Yeroo jalqabaa yoo dhabdu maas dhagahame. Gammachuu. Gammachuu daas dhagahame. Gammachuu akkamii? Bakka gammachuu keessattuu nama jaalattu. Abbaa manaa kee?
fakkeenyaaf abbaa manaa kee dubara biraa wajjin osoo qabdee maaltu dhaga'ama? Maal goota? Ani moo waan tokkoyyuu. Abbaa manaa kee dubara biraa wajjin argite moo? Maaliif namni dubartii wajjin argame hundumtuu. Tasa waan biraa irratti argitee hin jiru. Waan biraa irratti naniika. Waan biraa yoo jettu gaa waan akka wanta biraa jiramini waan akkasii taanaan egaa sagalee. Viidiyoon itti aanus viidiyooma waa'ee durbummaa kanaan wal qabate namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira waan hin eeggamne. Wanni makkii irraa si gammachiise maali? Wallaahi wanni isii irraa na gammachiise waa'ee keessaa immoo waan na gammachiise keessaa wanti hedduu na gammachiise tokko yoo si hime nama miidiyaa taatee maallii nama miidiyaa fayyadamu akkasuma nama biyya ormaa keessa jiru baqattummaa keessa jiru waggaa kana muluu jechuudha achi keessatti osoo jiru kabajaa isiitiin kabajaa ofii eeggattee taa'u sun hedduu takka na gammachiisas jiruutii keessatti gammachuu guddaa qabaaf jechuudha. Wayita kana siin jedhu an isiidhaaf nama jalqabaa ta'uun kiyya hedduu na boonsi. Waa'ee isii akkanatti ibsee jira nama kabajaa dubartii kabajaa qabdu an isiif nama jalqabaati kanaafuu baay'ee dinqisiifadha jedhee waa'ee isii akkanatti ibsee jira isiinis waa'ee kanaan wal qabsiifteeti jechuudha gaafiif deebii ibsaan taasisee kana irratti waan inni dubbate kana irratti deebii kennitee jirti mee maal akka jette haa dhageeffannu. Ibsaa matrayyasii irra qabaniiti miti ka dubbate takkiin immoo wii safuu isii dhoysiif miiliyoona siif kanina daayimandii siif kanina lafa siif kanina ja'aniiniti miti bar namni tokko waan irraa gammade gaafii san bar yoo hin taane deebisuu mirga qaba deebisuu dhabuu bar mirga qaba bar okay dirqamaa miti ka isin gaafatanii dirqamaanii miti kokkee qabdanii kaayimsiistan obboleessoo des yaalaውን ነገር ነው የተናገረው እግሩ ወላሂ ነት ቶሎ ወላሂ ሚላ ይሳከነ ጎዴላ እንዴት ደስ እንዳለ ይነግራችሁ አልችልም mana kan keessa maal jechuun confidence laan gisee akkasii miila irra kaayeti jaw jechuun wallahi alhamdulillahi rabbil alamin jeeti bishaan koo dhugaa buna koo dhugaa akkasii YouTube taa'ee ilaale jechuudha waan irraa dinqisiifate gisee himu gaafa baadiyummaa kee dhoksitu jedha. Aloo intala ilaalame intala bari nambari jaarsana bilbila qoy sheeri jaarsana bilbila sheer godhi taasee gotush Hello. Akamu tane esla sini bilbilan ture. Birira kadde ne baka maani wan sai bokolon ko akam te barana. Narra kadde baka wai bokolicha laf masajin gurgurana erga lagabone sana wai mo wai akam taate jabbin ko guddan ne yokin. Ani washina sartu lagi sajirda. Wahala sabta wai jirenya baadiya bone ko akam godani jabbi ko na. Insof disa wai makina jal. Are makina nu sakka satru jechuudha men. Ko amma marre wante waina goda ga yokin lafarra kuta gurgurana erga yokin harretti gurgurare ishi reetiin ko reettis ka banturre nda ko ka banturre na. Bakka bokollo masana gurgurana erga. Tumurtuati. Maru matan ko makina mal ko na setani. Mal da makina no bani bila wai lagabone asoftai wasa bakka ko asinin bilbila makina minyara taun sana. Wai sa wa nu sakka stai makina wali. Jari tu makina binana anjere na makina bitta wai sa wa Erre ko namura ichanju ko namura ichanju. Bokollo baji chorun kita sanga mana jabbi ko na goganye nami maka jabbi ne enjiru sanga to ko namura gosa makina asa ulenu malta sanga gosa bokollo asa Ijoollee baadiyyaa ta'uu keessaniif ittiin boonuu qabdu viidiyoon kun viidiyoo irraa haa barannu hojjetame namoonni tokko tokko ijoollee baadiyyaa nama baadiyyaa ta'uu isaanii dhoksuudhaaf yaalii waan godhaniif irraa baranna jedhee yaada. Ingiliffaan ani bagan eebbifamee jedhame. Hongri. Ano sura? Stay. Kalis. Ingiliffaan ani bagan eebbifame. Maal ni narkaawee dee? Meeja. Kongra.
Dhugumaanuu baay'ee nama ajaa'ibsiisa kun maaliif jettanii barattoonni yuunivarsiitii yookiin kolleejjii garaagaraa irraa eebbifaman yeroo dhiyoo as gaafii salphaa barattoonni kutaa gadi aanaa gaafatamanii deebisan deebisuu dadhabuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo dhiyoo as wanti akkanaa kun irra deddeebiin ta'aa jira sirrii miti. Kun kan agarsiisu qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaa agarsiisa. Kanaafuu waan kana jechuudha qaamni ilaallatu sirriitti itti yaada sirreessuu qaba jedhee yaada. Isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jedhatti na barreessaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa, sheer godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.